fuudhiin jedhe karaa dugdaddaan qosiifaa taatuun jedhe amma immoo edda isii dhiira na jibbisiisee karaa nama faana walitti dhufe namni sun immoo Itoophiyaa keessa hin jiru. Eessa jira namni sun? Biyya Arabaa jira? Kanaadaa jira. Eesh. Porosesii hunda sii xumureen ispoonsara sii taa'een sii fudhadhaa gara Ameerikaa Kanaadaatti naan jedhe. Ani immoo nan sodaadhe. Kun naqalee kaleena keessaa baaf. Dhugaa hawwiisa dhugaa sittan hima. Namichi dooftariidha. Kun kaleena keessaa baaf. Mana kamu tahu ya? Ada rakyat aku situ mana? Orang bodoh masih gak berada. Orang bodoh masih gak. Oromo kul dan lupa. Entah ini nama kisah di mana dukung sate kali kisah bahasa mana? Hawi taa'ee makai waa'ee makaa na yaachisa maal amanii namicha kana mana jira hin jedha dhugaa na sodaadhe inni immoo sama dhugaa na jaallateera garuu umuriin isaa xiqqoo deemeera homaan jedhu nama umurii waggaa 40dha. Okay amma inni siin bultiidhaaf si barbaada si wajjin jiraachuu barbaada hakiimiidha mooti. Okay amma gaa ati yaada isa duraa lafan keenya waan ta'eef gana yaada biraa keessa jirta ganaa daa'ima ati dhugaa dhiifama naan godhi malee kanatti aansuudhaan namni kun gaafa si wajjin haasa'u waan badaa maalirraa argite maal si godhe memme homaa nan goonee amantii kee jabadhu waaqayyoo keen karadhuu naan jedha gwaama gaarii nu gorsa. Okay nama gaariidha nama waaqayyoon sodaatudha nama piroosesii guutee si fuudha siin jedhedha. An dhugaa jiru sitti muudhaaf yoo dhiirri badii hojjetanii lakkiin itti hima garuu kan itti qabattee jirtu dhiira gaarii dhiira bishaataadha dhiira si barbaadudha. Sigalee situ sammuu keessa reemitamma iddoo kanatti maaliifi nama si barbaadu dhiiftee nama si hin barbaanne waxaxee sirratti fuudhe sana yaadi kee achi jira isa kana dhiifte habibti bultii jaarratta jireenya kee jiraachuu barbaadda abbaa manaa kee wajjin nagaadhaan jiraachuu barbaadda waanumti kalee keessi keessaa baasu mitiiti waan akka hanqaaqutti si baatee ati duukaa jiraattu harka jirta dhiira bishaataa harka jirta waan ta'eef kunuunsi qabee duukaa jiraan dhufumaati waggaa 31 biyya Arabaa keessa teessee dulloomuu kee dhiisiti piroosesiin si atis wal bira jirtu bar waloo bira jirtu garaagarummaan keessaniin jiru dhiirri immoo yoo si caalee bareedaadha si galee hagasxee baay'inaan si caalee hin jiru yaadi kaa bishaataadha si hubachuudhaan minaaminiidhaan Kanaadaa dhaquuf jecha osoo hin taane kaleena keessaa baasamnaan isa jettu kana lammeeffata akka kanan dubbanne fakkeenyaaf ani haaduudhaan of waraanuu hin danda'u miti nama biraa haaduudhaan hin waraanuwan dhiira dhugaaf jaallatee jiru dhiira bultiif si barbaadu dhiira jabaadhu siin jedhe si jabeessaa jiru atillee jaallattee onnee kee dhugaa laachuu fi qabda malee shakkuu hin dandeessu shakkii keessan gasheen kana amantiin keessan tokkodha inni dhugaadhaan si jaallata si fuudhuu barbaada si fudhachuu barbaada maal godhe jettee kushina Arabaa daragdaate haga yoomitti ijoollee madaamii guddiftaa obboleetti isaa ol nu barsiisee haati manaa obboleessa isaa inni ishee fuudhee biyya keenya naannoo gara Hamboodha. Inni ishee fuudhe sun jecha abbaa warra haadha obboleettii isaa jecha karaa sana obboleettiin isaa immoo ammaatti anaanna amanaa hin jirtu. Situ sirrii hojjetaa jiru situ waan badaatti dudubbataa jira kanaaf jettee si amanaa jirtu. Inni dubban garuu isheen isin jaallattee otoo satteeruu baay'ee gammaddii saffisaan eegaa jirti isheen ugumattee numti mucoon kun jette baay'ee na jaallatti isheen. Haggootu waaqayyoon kadhadhuuti amantaan keessan tokko taanaan dhiira bishaataa si wayyaa dhiira waxaxee ofumaati si ulfeesse si baraa deemurra zamana ammaa kana isa bishaataa barbaadu malee isa xobbeen barbaadaniiti galanni waaqayyoof haa ta'u jedhi jaalalaan onnee kee dhugaadhaan qabadhu itti heerume. Dhugaa rabbi itti heerume na galateeffatta guyyaa tokko yoo ijoolleen kee gammachuudhaan jiraatan yoo ati gammachuudhaan jiraate na galateeffatta sooshaal miidiyaa irra jira ani hawwiin itti heerume kushina madaam qabuu si gaaseen nama gaariidha kun amma tunni badaa ta'ee iddoo kanatti sirraa hissin jedha amma dhugaadhaan si jaallataa jira maaltu badire maaltu bade si kunuunsee si jiraachifadha sin jedhe dooktoriin bareedaadha hojii isaallee maaltu jalaa badire hojii isaatiin namni boonuu qabanuun iyyuu kushina madaamii xaragaa oolla shinti beetii miicaa oolla.
Sigale hojiidhaan boonuu qabdaati. Hojiin qaanfiin qabu kana irratti sitti maal? Hojiidhaan boonuu qabda, hojii isaadhaan boonuu qabda, jabeessuu ni qabda, gobos jechuu ni qabda. Dhugaadhaan jaaladhu si haa fuudhu. Maal goota kushinaa madaamii xaraguuf deemta ati waggaa meeqa xaraga dalatte kushinaa madaamii? Hin ga'uunni? Hin ga'a. Bakka ammati amala qabaadhuuti seeraan kunuunsi garuu sobaan hin jenneen. Dhuguma nama kanatti heerumeen ijoollee koo wajjin guddifachuu barbaada yoo itti dhugaadhaan jaallata ta'e dhiira dhugaadhaa inni ati duukaa jirtu inni amantaatti si jabeessu kun inni jabaadhu siin jedhu kun dhiira ta'uudhaati gaaffii takka malee itti heerume. Gorsi koo kanuma. Dhugaadha sirri mahawu yeroon taa'ee yaadu dhugaa sitti muudhaa fi mucaa isan biyya fana walii galee sana fa'aachaa waan ani hin taane hin jiru. Oksaatti illee moobaayilii bitinaa arginaan jedhee dhugaa rabbi karaa intini karaa maali buukki intini karaa kaargotooti karaa biraa biteessaa fi erga birrii basadii baaseen jecha. Akkasuma birrii moo qosee 10,000 ergaan tureefi. Garuu isaan 10,000 erguufis birrii 10 birqii gootee naan jedha. Yoo 20,000 birrii birqii gootee naan jedhe ni arrabsa. Ismarratti afaan nagaan ittiin dubbatu. Maaliif isaabanis jaalalli sana keessa jiruu fi isa dhabuu hin barbaadun ture. Baay'een isa jaaladhan ture. Garuu inni maallaqa narraa barbaada ture. Guyyaa tokko immoo uffata bitinaa ergennaan suufii bitadhu jedheen birrii 25,000 ergeefi. Itti bashannanni jedhee maallaqatti ergaan ture. Garuu inni kana hundumaa na darbarsee jaalala isaaf qabu. Jalqabeen isaan booddee maala godhaa anaan bilookina godhee haadha manaa fuudhee waaqayyoollee saqaxxa'e waaqayyoollee maqixaatii isaa waaqerraa kaasu ala gizee lama ilmoo godhate gizee lama ilmoo nu jalaa harkaa baay'ee rabbi isa taaraaramu hin jedhe dhugaa ani amma dhugaa maaliifi akkuma yaa baay'ee dhabaaren baay'ee satti gaddee ani ifa masii gochuu miti ekiraan koo ifa masii hin godhuun jedheera. Yon du'ellee akkasii hawwii koo yoo ani du'ellee ekiraan kollee ifa masiin godhuun jedhe garuu immoo